Galatoomaa jedhaa mata dureen isaa yeroo keessan hundaa kan naaf kennitanii akkamiin sin ibsaa galata keessanii koomintiif laayikii sheerii gochuunis na dura dhaabbattan galata keessanimuuf yeroo nuun hangahoo garuu na himsiisa waa'een hojii keessan irkoo koo taatanii yaadanna jabeessitan kanarraan naaf gahee hunduu gocha keessanuu hadhumaa sanyii filatamaa naaf taatanii isiniin hin boona anis qomoon keessan dadhabne salachaanee hin jenne gonkayyuu nafaana ta'uudha jabaadhu jechuu malee anis fudhadheeraa jajjabina hol naaf gochuuf naaf kennitan Oromummaa koonimaa Oromoon kennaadha obbolummaa waliin kabajaa garuu hanaaf hunduu kooddedha Oromoon keessa kootii firaa fi haantee hollaa keessumaa sanyii mootii kan bahaa fi dhiyaa warra kibbaaf kaabaa Oromoon tokkumaa tasan beeku jibbaa Waaqayyo nu tokkoomsee yoomuu hin baanu haddaa dhiiga walirraa qabnaa firooma hadda hin cinne hundinuu tokkuma tasa hadda hin baanu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota Miree Horootu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii annagaa kooti fayyaa kootii waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u jirtu. Egaa guyyaa har'aa waan hunda dursee waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u kan xiqqoo irratti waaqayyoon galateeffannee bakka kamittuu galateeffachuu hin danda'u waaqayyo koo galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo isin uummanni Oromoo dhugaadha akkuma Hacaaluun jedhe uummanni Oromoo qaaliidha jechuudha. Isin ikkoo bakka kanaan kan naaf geessanii ani isteeppii tokko gara isteeppii lamaatti warri na dabarsitanii warroonni na faana hirmaattan hundi keessaniyyuu galata guddaa na biraa qabdu jechuudha. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf guyyaan gara yuutuubii kanaa dhufu piroosesii hangana bal'aa yookiin immoo piroosesii ittiin deemichaa xiqqoo ulfaatu kun qaba jedhee yaadne haa ta'uutii garuu haala isaa hundumayyuu mijeessuudhaan yookiin immoo akkaataan ittiin yeroon abdii kutadheessatti illee abdii natti toluudhaan akkaataan ittiin hojii kana galma ga'u kan naaf ta'e sababa keessaniin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ibiluu keessan osoo hin taane guutumatti Oromoo koo hunda keessan isiniin galateeffadha jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Isteeppiin kun bakka olaanaa ta'edha fi miti haa ta'uutii garuu darbuu kootti nan gammadaa jechuudha. Hedduun itti gammada. Isiniifis dadhabbii keessanii baay'een keessan bilbila keessanitti gubdaniiti. Na waliin kan taatanii akkaataa isaallee naaf ibsuudhaan karaalee garaa garaatiin na gargaartanii hundi keessaniyyuu galanni keessan guddaadha isiniin jechuu barbaada. Ammallee egaa haaluma kanaan nama waliin itti fufee nuyillee waan gaarii irratti hojjennee akkasumatti waliif immoo gaachana yookiin wal qabannee nama gara fuulduraatti ce'u waaqayyoon nu haa taasisiisu waan hundaayyuu raawwachuu kan danda'u isaadha. Maaliif namni kamiyyuu ni yaada kan guutu garuu waaqayyoodha. Nuyillee egaa nama waan gaarii yookiin aadaa naannawaa keenyaallee wantoota bakka waan afaan Oromootiin ibsamu kana irratti hojjetu nu haa taasisu waaqayyoon isiniin jechuu barbaada. Duudhaa naannoo keenyaa otoo hin cabsin wanta yaani barumsa iddoo keessaa qabaatu gara fuulduraatti fidhaaf iyyama waaqayyoo ta'e isinii qabadhee nan argama. Waan asiin nageessaniif immoo galanni koo guddaadha isiniin jedha. Yoomiyyuu wal bira dhaabanne yoo waliin hojjenne yoo wal gargaarre gamtaan yoo hojjenne waan hundaa irrattu bakka waan hundaanuu wal bira dhaabanne nuyi waliif qoricha jechuudha. Maaliif loomiin tokko nama tokkoof ba'aadha nama 50maaf garuu geexidha jedhanii uummanni Oromoo egaa hin mammaaka jechuudha. Kanaaf karaa hundaanuu wal bira dhaabbannee wal gargaarree yoo jenne bu'aa bahii jiru hundaa waliin mo'achuu dandeenya jechuudha. Bu'aa bahii jiru hundaa
wantoota biyya keenya irratti yookiin immoo beela biyya keenya irratti raawwatamaa jiruuf illee furmaata ta'uu ni dandeenya jechuudha. Gamtaan hojjennee wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Ammas illee itti fufnee waan gaarii irratti hojjennee nama waliin hojjetu, nama waliif yaadu, nama gara fuulduraatti waan dhaloota dhufuuf waan barumsa qabu dabarsu Waaqayyoon nu haa taasisu isiniin jedha. Isinillee hedduu galatoomaan isiniin jedha. Nama akkasumatti wal bira dhaabbatee waliin hojjetu nu haa godhu. Hedduun isin galateeffadha, hedduun isin jaaladha. Galatoomaan isiniin jedha. Otoon jechuun bakka namoota baay'eedhaan dhugaa dubbachuu fi gara YouTube kanaa argan dhufe namoota baay'ee keessaniin kan waliin beeknu wal barree fira haadhoo waliif taane warroonni karaa garaa garaatti wal gargaaraa jirru. Dhugaa hedduu isin galateeffadha jechuudha. Hunduma keessanii hedduun isin galateeffadha, hedduun isiniin boona, hedduun isin jaaladha. Kanaaf jaalalli keenya ammas akkasumatti ittaafu wal taanee haa hojjennu, waliif bakka waan nuyi gallakkifnu kana waliif haa ilaallu jechuudha. Maaliif namni tokko beekedhaaf osoo hin taane yaada mataa isaatii sana ibsachuu danda'a. Yaada mataa isaatii sana immoo fudhachuu yoo dogoggorri jiraate eebelu iddoo akkanaa dogoggorri hin jira jennee waliif ibsuudhaan jechuudha. Waliif ibsuudhaan quba walitti qabuun uumaa faayidaa hin qabu, abbaa sanaafis uumaa hin qabu jechuudha. Dogoggora jiru keessaa yoo waliif ibsine garuu in sirreeffanna jechuudha. Namni kamiyyuu dhala namaa waan ta'eef dogoggoruu danda'a. Iddoo dogoggorri argametti lakkee kuni haala uummata Oromoo irraa hin barbaachisu, kuni naannawaa keenya irraa hin barbaachisu jennee walii ibsuudhaan nama irratti hojjetu yookiin nama hiriyaa garaa tokko hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu isiniin jedha. Hunda keessan iyyuu galatoomaan isiniin jedha. Nama immoo waan gaarii anillee nama waan gaarii irratti hojjetu na haa taasisu. Hedduun isin galateeffadha, hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Yeroo ta'an immoo egaa sagantaa babbareedaa qabadheen kan argama. Akkasuma sagantaa bohaartii qabu, barumsa qabu hedduu. Akkasuma duudhaa naannoo kootii ibsu illee yeroo dhiyootti gara biyyaa gala. Naannawaa sana ibsu hedduu yaane duudhaan Oromoo egaa haala garaa garaatiin fayyadamu. Akkaataa jireenya biyyattii illee nyaata biyyattii illee wantoota garaa garaa qabadhe isinii kan ibsu ta'a. Ammas itti immoo wantoota as keessatti hojjennu isiniinis akka nu gargaartanii akka waliin dhaabannu waliin hojjennu isiniin jechuu barbaada. Hedduun isin galateeffadha, hedduun isin jaaladha. Galatoomaan isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yoo isinitti tolee laayikii godhaa, sheerii gochuudhaan like, share, comment gochuudhaan walaa gargaarru, waliin haa dhaabbannu, waliin haa hojjennu isiniin jedha. Kanaaf turtii gaarii sagalee isinitti dheeressu, turtiin keessan turtii gaarii isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Bye bye.